Hello, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan bagana gayaan walitti deebine an Abdullah Siraj. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu seerluga afaan Oromoo Gareewwan Jechootaati. Barmoonni keenya kan yeroo darbee kan irratti xiyyeeffate seerluguma afaan Oromoo tahee mallattoo hudhaati. Mallattoon hudhaa seerluga afaan Oromoo keessaa isii takkittii taatee dubbachuu yookaan ammootiyyuu dubbachiisuu yookaan ammootiyyuu akkaataa itti fayyadama seerluga afaan Oromoo keessatti gahee guddaa qabdi. Isiin suni main pointii takkaahuu bu'uura itti fayyadama barreeffama afaan Oromoo keessaa isii takka hedduudha jechuu. So kanaan duras irraa isinii tuqee jira. Barmoonni amma itti seenaa jirru ni dheerata. Barreeffama irrattis ni dheerata. Itti fayyadama irrattis wal isin harkaa ni dhaha. Garuu ammootiyyuu haala gaariin akka irraa hubattan abdii qaba. Maaliifi hintii takkaa'u ammootiyyuu bu'uura kanaan duraa waan qabdaniif jechuudha. Ammaaf kallattiidhumaan gama barreeffamaatitti isin haa deebisu. Gareewwan Jechootaa. Gareewwan Jechootaati. So Oromo language here. So kana jechuun ulaagaalee adda addaa irratti hundaa'uun jechoonni afaan Oromoo gareewwan hedduutti gargar bahu. Takkaahuu ammoo gareewwan hedduutti qoodamu. Takkaahuu ammoo birkii hedduutti addaan bahuu jechuudha. Shan akkas bakka shanitti addaan qoodamu tartiibaan isaan ilaallaa jechuudha. Isaanan shanan kuniinis damee mataa ofii qabu. Damee mataa ofii qabu tartiibaan isas akka itti nu galutti kan waliin ilaallu tahaa jechuudha. Isaan keessaa akkaataa galmaa fi unka context akkaataa galmaa fi unka context and form irratti hundaa'uun gareewwan gurguddaa shanitti qoodamanii jechuudha. Gareewwan gurguddaa shanan kuniinis bakka bakkatti birkiin takkaahuu ammootiyyuu dameedhaan addaan qoodamuudhaan haala itti afaan Oromoodhaa takkaahuu ammootiyyuu itti fayyadamni afaan Oromoodhaa bifa clear ta'e tokkoon bifa ifa ta'e tokkoon itti nuuf adda babbaase tokko irratti kan hundaa'e tahaa jechuudha. Mee gareewwan shanan kanas waliin haa ilaallu. Kana fakkaata. Akkuma asirraa agartan kanatti gareewwan jechootaa kutaa shanitti kan qoodaman akkuma amma asirraa isinii dubbisu kana tahaa jechuudha. Kunis dameedhaan ilaallaa ni dheerata. Ammaaf kama keessanitti kalaahe ilaallaa jechuudha. Mee isaanan kana tartiiba isaaniitiin isiniif haa dubbisu. Tokkoffaan maal jedhaa? Maqaa or nouns. Tokkoffaan maqaa jedhaa jechuudha. Inni lammaffaan ibsa maqaa or adjectives. Okay? Inni lammaffaan ibsa maqaa or adjective. Inni kan sadaffaadha xumura or verb. Wanti kunniin afaan Ingiliffaa keessatti baay'ee akka mataa kiyyaatti natti ulfaatti. Nima dalagaa haa ta'u natti ulfaatti. Afaan Oromoo irratti yoo beesikii akka gaarii qabaatte ammootiyyuu wanna sin jedhu jechuudha. Inni afuraffaan ibsa xumuraa or adverb. Okay? Akka afaan Ingiliffaatitti jechuudha. Okay. Inni shanaffaan durduubee or pre and post position jedhaniini jechuudha. Akka wannaatitti akka Ingiliffaatitti jechuudha. So gareewwan jechootaa bakka shanitti ka qoodaman kana tartiibaan tokko tokkoon kan ilaallu tahaa jechuudha. Mee har'aaf haga dandahametti maqaa or nouns ka jedhu kana irraa haa ilaallu. Gamasumatti isin haa dabarsu. Inni itti aanu barreeffamni isaa ni dheerataa isiniin jedha. Dheeratullee ammoo achi keessatti faayidaan argannu guddaadha. Okay? Faayidaa kana irratti hundaa'uudhaan barreeffama dheeraa kana bifa dandahameen takka ammootiyyuu bifa isinii galuun haga danda'ametti isiniifin ibsa. So kallattimaan gama maqaa jedhu kanatti isin haa dabarsu. Maqaa or nouns. Maqaa jechuun
ittiin waamama waan tokkoo kan akka namaa, meeshaa, iddoo wanneen ta'an homa kamiyyuu jechuudha. Kan maqaan isaa mogga'eetiin jiruu fi kan kana fakkaatan kan bakka bu'uu jechuudha. Fakkeenyaaf amma muka yoo jettee isaaf bakka bu'aa, sibiila yoo jettee isaaf bakka bu'aa, bishaan wanta tahe wahii maqaa magaalotaa, Amboo, Wallagga, Jimma, Finfinnee, Roobe, Harargee, Wallo kanneen maqaadha. So fakkeenyaaf mee haa ilaallu kallattiidhumaan. Abdiisaan barataadha. Abdiisaan barataadha. Astii kana keessatti maqaan Abdiisaadha. Astii kana keessatti jechuu Abdiisaan barataadha. Bakka jedhu kana keessatti maqaan Abdiisaa jechi jedhu maqaadha jechuu astii kanatti. Abdiisaa jechi jedhu maqaadha jechuu. Abdiisaa jechi jedhu maqaadha jechuudha. Inni lammaffaa Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinneen handhuura Oromiyaati. Yeroo kana jennu namoota garaan baasutu jira, takkaahu ammootiyyuu namaan lapheen dhahatutu jira. Dhugaa haaluun hin danda'amu. So astii kana jira jechuudha. Finfinnee bakki jedhu kuni maqaadha jechuudha. Finfinnee bakki jedhu kuni maqaadha jechuudha. Astii kanatti asirra jira. Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinneen maqaadha. So Finfinnee bakki jedhu kuni maqaadha jechuudha. Asittis Abdiisaan barataadha. Abdiisaa bakki jedhu maqaadha jechuudha. So barmoonni keenya har'aa gareewwan jechootaati. Yeroo darbe kan baranne ni yaadattu. Maaliif mallattoo hudhaati. So mallattoo hudhaa san irratti I think jecha wahii jedhee jiran dhiphaa jecha dhiphaa jedhu natti fakkaate. Dhiphaa kana yoo jedhee dhiphaa ta'a. Sun sirrii miti kanatu bakka bu'a jechuudha. Dhiphaa. Okay, kanas akkasitti fudhadhaatiin bira dabraa jechuudha. Yeroo keessa deebitaniitiin viidiyoo ilaaltaniitiin wanta isaa kan irraa hubachuu barbaaddanii jechuudha. So hordoftoota chaanaalii kiyyaas ta'e isiniin keessummaan har'a viidiyoo kiyya daawwattan you are welcome and subscribe, comment, share, like tuquu hin dagatina. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha.